garaagarummaa firaashii boondidii fi firaashii ispoonjii viidiyoon irra keessaa firaashii boondidii bareedaadha hojjechiifadhaa isa bitadhaa san isiniin jedhaa jiru. Inni gara gadii immoo firaashii ispoonjii suma baramaa sanaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota hordoftoota Saalihaa MTube jirra jirtu nagaa keessanii alhamdulillah. Dhagaa akkuma argitanuuf carqii mafarrashaa haaraan isiniif dhufee garuu irra guddaa carqii osoo hin taane kan inni isin beeksisuu barbaade firaashiidha. Na carqiin kun illee haaraadha maashaallah baay'ee tokko bareeda viidiyoo irratti yeroo hunda nan beeka kaameraan koo jechuudha bilbilli koo qodaa sana qulqulleessee akka bareeduma isaa dhugaa sana ibsu wallaahi akka yeroo zaahiraan ilaalanuu fi anuu viidiyoo isaa waraabee yeroon ilaalu garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Na carqiin kun baay'ee tokko bareeda maashaallah. Hadhagaa carqii irraa kan inni isinitti himuu barbaade yeroo hunda manni carqii arabiyaa majlisii kun cimina qaba bareeduma illee qaba. Bareedina isaa maaltu mul'isa? Firaashii irraa afamu sanaa fi tiraasii carqiin keessa galu sana. Maaliif firaashiin tokko alaa afamu yoo wanti irraa afamu sun waxxareen bareechine bareedumni carqii sanaa hin mul'atu jechuudha. Carqii arabiyaa majlisii baay'ee tokko cimina qaba. Cimaadha jechuudha. Baay'ee yoo itti fayyadamne akkuma sanatti ta'a dafee waan ta'u garuu manni kan bareeduma isaa dhosku yoo firaashii ispoonjii itti binne ispoonjiin dafee kun akkuma argaa jirtan kuni waanuma minxaafii irra carqiin buufame fakkaata malee waan firaashii wayii jala jiruun fakkaatu mitiire. Garuu firaashiin sun takka itti fayyadamameera haa ta'uutii ispoonjiin naanna'ee sanuma dhaqee haphachuun isaan oolu. Mana maatiin baay'een jiru hundam takkatu haphatee carqii keessaa fokkisa jechuudha. Ammas manni firaashii ispoonjii kana yeroo afnu amma namni tokko dhaqee irra taa'uun achi dabee as daba jechuudha. Kaasanii bareechuu nama gaafata. Inni boondidiin sun garuu baay'ee tokko bareedaadha. Kanaan durallee isinitti himeera. Cimaadha gannama jalaan jedhu akkuma afame sanatti waxxaramee taa'ee bareeda jechuudha. Akkasii hordoftoota koo yoo dandeessan hamma ta'e silaa waa baastanii waa bituun keessanii oolle maatiidhaafis ta'e ofiifis ooma gaarii bitadhaa. Firaashii boondidiin sun egaa carqiin isaa hodhamee bahee gatii isaas illee dhumarratti kan isinitti himu ta'a. Isa kana egaa silaayyuu beekamaadha. Firaashiin afuriif tiraasiin 12 birrii 6,000 sufraaf qircaatii malee jechuudha. Sufraani namoonni akkuma barbaadan itti hojjetu jechuudha. Meetira tokkos kan ajajatu jira. Sufraa innaanis jarri hodhanu meetiruma tokko hodhuu yoo abbaan ajajatu sun meetira hammana naa godhaa jedhe malee sufraa yoo jedhame namni meetira tokko fa'i hodhu jechuudha. Jarri waa hodhanii gurguran kun akkasii garuu meetiruma lama isa kanatu bareedaadha. Sufraan kun amma gatiin isaa dabalee jira. Bakka biraatii gabaa irratti 900 gurgurama. Ana biratti garuu 600 argattu. Kanaan dura 300 ture. Akkasii akkuma argitanu maashaallah carqiin kun baay'ee tokko bareeda. Tiraasiin kun illee tiraasii isa boondidii cimaa bareedaadha. Isa bitadhaa. Tiraasiin tokko carqii malee birrii 400 amma garuu dabalaa jira. Birrii 420 ta'eera. Tizaazii san taqabbale malee inni ittaanu birrii 420 ta'e jechuudha. Akkasii hordoftoota koo akkuma argitan kun maashaallah carqiin kun baay'ee tokko bareeda. Utuu fe'ii firaashii isa ol jedhaarraa yookiin immoo ispoonjii dhuma haaraa keessa kaa'ame bareedumni isaa kana caala ifee bareeda jechuudha. Garuu firaashii ispoonjiin inni amma irraafamee jiru firaashii takka itti fayyadamamedha. Ispoonjiin hamma haaraa amma ta'e ni bareeda garuu takka ture kun akka kana haphatee qixxaatee nama jibbisiisa jechuudha. Carqiidhuma keessa kaa'anii afuun nama jibbisiisa wallaahi baay'ee tokko. Sisseedha naqayyaraadha. Utuu carqiin taa'u firaashii isa ispoonjii isa jalaatu dhumee qayyaarii barbaada jechuudha. Akkasii silaa ta'e immoo ispoonjii waggaa lamatti qayyaraa taa'urraa akka taatanii boondidii firaashii isa boondidii kan arabiyaa majlisii sana bitattanii gaariidha. Waa hundaafuu gaariidha jechuudha. Inni afuuttis nama rakkisu. Namni irra taa'ee asin jedhu achin jedhu deebisaan asirreessaan jedhu humna keessanillee ni qusata. Bareeduma manaas illee isiniif kenna jechuudha. Akkasii yeroo hunda kaanu wooma gaariin isiniif filadhaa akkuma kooti jechuudha. Maaliif shamarran biyya arabaa giidoo keenya
waadanuu biyya arabaatti finnee dhufnaa garuu ala biyya dhufne qoduma gaariillee mana keessaa qabaannee ijaan ilaalleetti aara galfachuun keenya dirqama akkasii inshaallah akkuma argaa jirtan ukaa inni yoo sila akka kanatti waraabde viidiyoon irra keessaa kun firaashii boondidiidha isarraa jechuudha kan hojjetame akkuma kanatti jabaatee hafa yoo taanis asin jedhu achin jedhu baay'ee tokko jabaa bareedaadha bareedumallee qabaa ciminallee qabaa irra taa'anullee michootii namaaf kennan nama jalaa gadiin jedhu arabiyaa majlisiitii waa tokko garaagarummaan qabu jechuudha maaliif tiraasiin isaa sunillee ispoonjii miti kan nama jalaa jedhu miti akkasiin siniin jedha hordoftoota koo namoonni hojjechiifachuu barbaadan ofii keessaniifis illee ta'ee maatii keessanii silaa ta'ee aluma tokko hooma gaarii hojjechiisaan siniin jedha hordoftoota koo barakallahu fiikum ifama akkasii maashaallah carqiin kun illee haaraadha kanaan dura beeksiseen ture baay'ee tokko bareeda ammallee dhufeera jechuudha deebi'ee akkasii akkuma kanaan dura jedhaa ture namoonni meeshaalee garaagaraa ajajachuu barbaadanii lakkoofsa asirratti argamuun keessaan argachuu dandeessu WhatsApp, Telegram. Namoonni imoonnaa bilbiltan immoo tokkoffaa imoonni Turkii biyya keessaa hin hojjetu. Lammaffaa immoo imoonni akka fedhiitti riikordiidhaan illee haasa'amuu hin danda'amu kanaaf